Ashama harka fuune hordoftootaaf daawwattoota gammeetuubii nagaa jaalalli fi tokkummaa waaqayyoo bakka jirtan cinaa dhaqqabu. Har'as dambalii jaallaa tokko isinii qabadhee dhufeera. Gammeetuubii waliin bohaartii gaarii qabaadhaa. Du'a muwadhee lamaffaaf ka'eessi arguu kiyyatti guddoo gammadeera. Obbo Mulkeetaaf haati warraasaa Aadde Tigist dhalattoota biyya Eertiraati. Obbo Mulkeetaaf Aadde Tigist egaa osoo gara gaa'elaatiin seeniin ji'a 8 wal beeku turan. Mulkeetaan akkuma lammii Eertiraa kamuu jalqaba tajaajila biyyaalessaa kennuuf buufata leenjii sawaa gale. Erga leenjicha xumureen booda immoo humna galaanaatti ramadamuun hojjetaa ta'ee tajaajile. Isaan booda ministeera ittisa kutaa faayinaansii keessa hojjetaa, gama biraatiin ammoo magaalaa Asmaraatti kaaffee maatiisaa kan ta'e Moodernaa keessatti hojii gaggeessaa ta'uun hojjetaa ture. Tigist Yohaannis waajjira isaa keessaa hojjetaa turtulleen guyyaa tokko jedhee ilaaleenii hin beeku. Isheen garuu konkolaataa hojjettootaa waliin fayyadamaa yeroo seentuuf baatu guyyaa hunda argaanii turte. Dhagaa laphee ishee keessaa kan galchuu eegaltes yeruma isaan waliin deddeebi'aa jiran kanatti boodas kaaffee warrasaa keessatti qabduu maallaqaa ta'uun wayitaa mindeeffamtetti walitti dhufuu eegalanii achiinis shaayii yookiin ciree laaqana akkasumas arbaata jechuun wal arguu eegalan. Achumaanis gara jaalalaatti seenuun bultii ijaaranii bara 2014tti ture egaa kan gaa'ilaa dhaabbatan Aadde Tigistii fi Obbo Mulkeetaan guyyaa cidha isaaniitti aanes yeroo gaarii dabarsuuf bashannanaaf imalan. Haa ta'u malee yeroon bashannanaa sunis akka eegan hin taane kan Rabbi namatti fidee hundayyuu amiin jedhanii fudhachuudha. Osuma bakka bashannanaa jiranuu Tigistii qaamni ishee jijjiiramu eegalee garaanis bokkee ta'e. Miseensonni maatii tokko tokkos ulfa guyyaa gaa'ilaatti uffatan dhoksitee jedhanii yaadanis cimdiiwwan haaraa kanneeniif garuu dhimmichi akkas hin turre ni beeku waan ta'eef jechuudha. Gara mana yaalaatti qajeelan ogeessota gadameessaa fi ulfaa Asmaraatti argaman hunda bira deemanii garuu ifatti dhibeen ishee kana jechuun waan hin dandeenyeef osoo yeroon balleessin gara Sudaanitti imalanii hiriyoonni kun lamaan jechuudha. Bara 2014 dhuma fulbaanaatti hakimoonni Sudaan Tigistii wal'aanaa jiran kaanserii gadameessaa yookiin oovaariyaan kaanser qabamutti himanii. Gadameessi dubartii tokko kutaa garaagaraa qabaachuu kan dubbatan ogeessi gadameessaa fi ulfaa Dr. Daawit Masfin innis gadameessa ujummoowwan killeen sanyii keessatti qophaa'anii fi gadameessaa ulfaa jechuun bakka lamatti qoode. Kaanseriin gadameessaa jedhamus kan muddatu yoo seeliin kutaan qaamaa killee sanyii oomishuun haala isaa uumamaa eeggateen guddachuu baatee fi seeliiwwan haala sirrii hin taaneen yoo guddachuun baay'isanidha. Kaanseriin ovaarii kunis addunyaa irratti lubbuu namootaa dabarsuun dhibee sadarkaa 5ffaa qabatee jirudha. Egaa waaqni uumamaa dhibee kanarraa nu ajjeesu. Dr. Daawit akka jedhanitti sababiiwwan kaanserii ovaarii kanaaf dubartoota saaxilan keessaa tokkoo fi ijoon furdina baay'atedha jedhu. Egaa nutis furdina baay'ate kana hir'isuu qabnaan dhaamsa kiyya akkamitti dhufna kan jedhuuf immoo ispoortii garaagaraa hojjechuu fi nyaata madaalamaa nyaachuun ta'uu qaba. Sabni inni biraa immoo umurii ta'uu kaasu. Dr. Daawit dubartoota umuriin isaanii waggaa 50-60 ol ta'e irratti carraa muddachuu olaanaa ta'uu dubbatu. Kana malees dubartoonni hin heerumin dubartoota garaatti baatanii hin beekne yookiin kanneen umurii ijoollummaan lakkuun itti dhufuu eegale irratti carraan muddachuu olaanaadha jedhu ogeessi kun. Egaa asirraas heerumuun dhibee kaanserii ittisaa jechuudha. Hagas baay'ee ta'uu baatuti kana qofa miti. Walqunnamtii saalaa mataan isaa dhibee kaanserii ni ittisa jedha saayinsiin. Tigistii rakkoo fayyaa qabdu yoo itti himamu miira abdii kutannaatiin hin simanne. Abbaan warraa ishee Mulkeetaanis gaa'ila isaanii ganaa jaalala ho'aa keessa jiru osoo lafa hin qabatin qormaanni cimaan eegaluu isa hedduu naasiseera. Tigistii kaanserii gadameessaa kanaan qabamu yoo itti himamu shamarree waggaa 25 turte. Waggoota 7 darbaniifis dhukkubicha waliin qabsoo hamaa gaggeessaa turte. Qabsoo ishiin gaggeessite kana keessatti kan ishee dagachiisu ergaa isaan jaalala eegalteetii. Hakimoonni Sudaanitti waggoota 5 ishee wallaanis yaali ishee kana hubachuun qabsooftuu cimtuu yookiin brave fighter jechuun ishee waamu turani. Mulkeetaan jalqaba cimina dhukkubichaa irratti hubannoo takkayyuu hin qabu. Tokkicha qabnaan battalumatti akka ajjeesu yaadaa ture. Kallattii jireenya gaarii qofaa osoo hin taane badaa isaas dhandhamachuu akka qabnu yoo san hubadhe jedha Mulkeetaan abbaan manaa Tigistii jechuudha. Waan gaarii qofaa yaadaan jiraataa ture waan ta'eef rakkinan nu muddate keessaa kan baanu natti hin fakkaanne ture.
Haamleen ishee garuu hanga dhumaatti harka osoo hin kennin akkan yaalii taasifnuuf na gargaareera jedha. Teessi bara 2014tti wallaansa baqaqsanii yaaluu jalqabaa wayita taasifattetti dhiitoo kiloogiraama 6 ulfaatutu keessaa bahee dhagaa yaadaa ulfaatina kiloogiraama 6 jechuun hangam akka ta'e. Qaamni gadameessaa yookiin ovaarii gara bitaa baay'ee waan miidhameef guutummaan akka bahu taasifame. Hakimoonni isaafeen daa'ima godhachuuf carraan akka jiru abdachuu dhiisan illeen yeroon boodaa ovaarii gara mirgaas miidhamaa dhufe. Kanaafuu qoricha kaanseriif kennamu hiimootiraappii fudhachuu eegaluun innis qaama ishee irratti jijjiiramoota olaanaa qaqqabsiisuu yaadata. Abbaan manaa ishee Mulgeetaan kun hundi walitti dabalamuuf hawwii daa'ima argachuuf qabu miidhe. Ani baay'een ishee jaaladha waan tureef ishee fuulduratti daa'imti natti mul'attu. Isheen anaaf hunda kiyya waan turteef waan ishee hin taane homtuu hin jiru. Waan gochuu qabu hundaa gochaan ture. Daa'ima dhabe jedhees ofitti hin gaddine. Maaliif jennaan ishii yoo jiraatte daa'imti jiraatti waan ta'eef. Teekistii yeroo 3 wallaansa baqaqsanii yaaluu taasifatte. Torbaniin dhiigni liitira 4 garaa ishee keessaa waraabamee ba'a. Wallaansa jalqabaa irratti waan ture yoo yaaddattus hanga kutaa wallaansa baqaqsanii wallaanutti baatutti karra hospitaalaa irra taa'ee lakkuu bu'aa ture. Abbaan manaa ishee Mulgeetaan egaa kun hunduu wareegama jaalalli dhugaan qabdu kan faluuti. Teekistii garuu daftee kutaa wallaansaatiin baane. Guyyaa kana hakimoonni uffata wallaansa baqaqsanii yaaluu fi haguuggii ergaa dhiigaan makame kutaa wallaansaa yoo ba'an arginaan ittoo naasuu guddaanan guutamee jedha Mulgeetaan. Achis haati warraa kee wallaansa irratti dhiigni baay'een waan dhangala'eef dhiigaa yuunitii 36 barbaachisu kennuuf namoota dhiiga arjooman 6 fidii jedhame. Gara Sudaan wayita imalanitti namoota isaan simataniin alatti nama bira waan hin beekneef baay'ee dhiphate. Garuu ammoo akkasiin jedhame jechuun yoo itti himetti namoota yommuu ta'an fidee fi dhufe. Hakimni Sudaanii haala sana dinqisiifates dhiiga hanga kana fudhachuun lammii Sudaan taatee jirta jechuun isheetti qoosuu yaadatu. Teekistii dhangala'uu dhiigaa yeroo sana ishee mudateen waan lubbuun haftuu akka itti hin fakkaanne itti himtee akka turte yaadata. Obbo Mulgeetaan wallaansicha booda wayita bayyanachuun of barteetti abbaa manaa ishee bira taa'ee hanga dammaqxutti eegaa ture yoo agartu yeroo lammaffaafan du'a moo'ee si arga jechuudhaan yaada ishee isaaf ibsite. Innis yeroo hundaa na agarta narraa hin fagaattu jedhee deebiseefi. Teekistii wallaansa baqaqsanii yaaluu yeroo 3tu dhiitoon yookiin ulfaattinni gurguddaan keessaa baheera. Isaan boodas qoricha keemootiraappii fudhachaa turte. Egaa akka Dr. Daawit jedhutti ucumni yookiin dhiitoowwan bakka qilleensa sanyii oomishuu irratti uumamaan kan miidhaa qaqqabsiisanii fi kan miidhaan qaqqabsiifne jechuun bakka lamatti qoodamu jedhu. Gosti dhiitoo miidhaa hin qaqqabsiifnes qaama qilqillee oomishuu irratti bishaan guddifachuun baatii 3 hanga 6tti baduu ni danda'a jedha. Kunis dubartoota tibba hordoffii ulfa isaanii yookiin altiraasaawundii argamuu kan danda'anii fi mallattoo uumaatu kan hin qabne ta'uu himu. Yeroo baay'ee gosti kaanserii ovaarii gara sadarkaa haamaatti geeddaramanii kan baraman erga baay'ee turanii boodadha. Kanaafuu wayita gara dhaabbilee wal'aansaa wayita dhaqanittis garaan isaanii dhiita'ee bishaan guddifachuun dhiitoo guguddaa ta'uu danda'a. Yeroo tokko ammoo osoo dhiitoo namtuu hin jiraanne dhukkubbii dugdaa, dhukkubbii naannawaa gadameessaa fi teessuma isheetti dhagahamuun gara mana yaalaa kan deemtu ta'uu dandeessi. Gosti kaanserii ovaarii kunis shamarran xixiqqoo ganaa laguu arguun eegalle irrattis mudachuu akka danda'u himu. Kanneen umriin deemaniin alattis dubartoota waggaa 30 keessa jiran illeen ni mudata jedhu. Dubartoonni umriin isaanii waggaa 50-60 dhukkubichaan qabaman mallattoo garaan ta'uu kan irratti mul'atu yoo ta'u, kanneen waggaa 30 keessatti argaman ammoo dhiigni dhangala'u yookiin dhiitoon gara keessatti guddachuun gara wal'aansaa akka dhaqan dubbatu Dr. Daawit. Teekistii wal'aansa waggaa 5 jalqabaatiin fayyaan ishee fooyyee agarsiisee ture. Gargaarsa namaa malee Eertiraa deemuun maatii gaafatti biyyas ilaaltee deebitee turte. Bara 2019tti ammoo wal'aansa fooyyaaf gara Kanaadaa imalan. Garuu kan isaan mudate waan eegan caala cimaa ture. Gara biyya kanaa yoo dhufnu itti wayyaa'ee ture. Abdiin ni fayyiti jedhuun qaban ture. Garuu Turkii Meksikoos geessuufan yaalaa ture. Dadhabdee osoon arguu abdii fayyuu akka qabdu natti dhagahamaa ture. Ogeessonni fayyaa Kanaadaas haala irra jirtu tilmaamuun umurii baatii 2 qofa qabda jedhaniin illeen wal'aansa odoo addaan hin kunne hordoffii taasifaniifiin waggaa 1 oliif lubbuun turte. Dhukkubsataa kaanseriitiif haamleen waan murteessaadha kan jedhu Mulgeetaan dhukkubichi cimaa ta'ulleen
haala xiinsammuu haadha warra isaa irratti xiyyeeffachuun hordoffii taasisaaf akka tureema. Hojiin yookaan dhimma barbaachisaa biraatiin ishee biraa daqiiqaa 5 yoon adda ba'e nannaa keessattuu bilbila isheetiin yoonaaf bilbilame waa taateetti jedheen of wallaala. Kun hunduu egaa bu'aa jaalalaatii yaa jarana. Sababni isaas dhukkubichi nama dagachiisa, itti fooyya'eera yoo jettu ni ajjeesa. Kanaaf malee guyyaa tokkoyyuu abdii kutadheen beeku kan jedhu abbaa manaa isheeti. Kana malees isheenis barsiiftuu jireenya kooti. Kana hundaa isheerraan baradhee jabaadhoo maamti naan jetti turte. Maqaa koo na waamtee hin beektu, jaalallee naan jetti turte. Calliseen boohee. Dhukkubni kaansarii addunyaa irratti ka'umsa du'aa miiliyoonotaati. Bara 2020 qofatti namoonni miliyoona 10 ta'an sababa kaansariin du'uu ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa ni mul'isa. Dhagaa haadha manaa kiyyas kan quunname dhibeedhuma balaafamaa kana. Dubartoonni baay'een ammoo gosa dhukkuba kaansarii garaagaraatiin akka miidhaman ogeessonni ni ibsu. Mulkiitaa fi haati warraasaa waggoota 7 darbaniif dhukkuba kanaan wal'aansa akka qabanii fi cimina kan kenneef haalicha hordoffii wal'aansa barbaachisu taasisuuf wal gargaarsa isaanii jidduu ture akka ta'e kaasa. Waan salphaan turre waan hedduu agarree baranneerra. Du'uu fi lubbuun jiraachuun gahee waaqaa ta'ee garuu haala jiru fudhachuun fayyina guddaadha. Qorichoota fudhataman waliin lubbuun turuun carraa dabala amantaa jedhuun qaba. Dhukkubni akkuma gaa'ila dhaabbanneen gara jireenya keenyaa dhufe kanaaf waan hedduu waliin akka dabarsu nu taasiseera jedha obbo Mulugeetaan. Jijjiirama qaamaaf wal'aansa xiinsammuu haadha warraasaa waliin dabarsan haala san hunda keessatti jaalli isaanii osoo hin qabbanaa'in turuu dubbata. Daa'iman godhanne anaaf qaamaan malee hafuuraan fayyaa turte. Kanaafuu daa'imaaf badaa sammuun kun dhiphatu ture. Fayyaan jiraannaan waan hunda gochuun ni danda'ama jedha obbo Mulugeetaan. Tigistis egaa carraan shiillaanneef jaalallis jaalala ta'ee du'arraatti sun dandeenye. Jaalli akkas mi'aawuu fi wal'aansuun jireenyaa akkas bareedu sun isaa fi haadha manaa isaa baay'ee jaalatu. Tigistiin caamsaa 25 bara 2021 akka lakkoofsa Habashaatti addunyaa garagaraatti addaan fo'amanii isheenis lubbuun isheen darbe jechuu kooti. Dungoo ishee yaadachuuf qabsiise fuuldura taa'een sitti odeessaa jira jedha obbo Mulugeetaan. Gaazexeessaa kanaaf gaafa ibsa laatu waggoota dheeraaf abdii osoo hin kutin jiraadhee harka koo irratti yoo duutuun abdii kutadhee yoon du'ee of biraa hin fageessin waan naan jetteef asumatti awwaalee sababiiwwan adda addaatiin dhaqeen awwaalcha ishee ilaala jechuun imimmaan ofirra dhangalaasaa dubbata abbaan manaa ishee kun. Egaa dubartoonni haati dhiiraa, haati manaan keenya, obboleettiin keenya addunyaa kanarratti jireenya isaan dabarsan baay'ee cimaa ta'uu haadha warraasaa irraa kan hubate obbo Mulugeetaan dubartoonni sababii dhibee kanaatiin gatii hedduu baasan akkasa muddatan dubbata. Kan dhibee kanaan qabame hundi nu du'a jechuu koo miti. Namoonni Sudaanitti wal'aanamanii daa'ima godhachuu danda'an akka jiran nan beeka jechuun namoonni wal'aansa irratti abdii akka hin kutanne gorsa. Egaa wal'aansa kaansarii gochuudhaaf maallaqa olaanaa gaafata. Yoo maallaqa hin qabaanne garuu du'umaaf dabarsanii kennuudha jedha obbo Mulugeetaan. Mulugeetaas waggoota dheeraadhaaf maallaqaa fi haamileen gargaara kan turan lammii biyya Itoophiyaa fi biyya isaa Eertiraa hedduu akka ta'an dubbata. Egaa bu'aan jaalalaa waan kana hunda Rabbii lubbuu ishii jannatatti siif haa qananiisu. Dhugaa dubbachuuf taanaan wareegama akkana ga'u kaffaluun baay'ee goota jaalala nama jechisiisa. Jiruun addunyaa kanaa burreedha. Al tokko oole al tokkos gadi. Egaa Mulugeetaas wanti qunname kana yaa obbolaa koo kanarraa waan baay'ee barattu. Dhugaan jaalannaan, dhugaan jiraannaan, jaalalli sirriin jiraannaan wareegama hagara cimtu kana jaalalaan dabarsita. Inni umurii isaa guutuu ishii of biraa dhabeejuu gammachuudhaan jiraata. Maaliif jennaan dhugaan jaalatee, dhugaan itti dhama'ee, dhugaan of biraa dhabee. Kanaaf waan isarraa eegamu hunda godheera. Egaa dhibee kaansarii irrattis waan ta'e hubannoo akka argattan abdiin qaba. Jaalalaaf wareegama akkasii kanfaluuf qophaa'uun cimina guddaadha. Kanaaf egaa gaafa jaalatti seennu rakkina gadaraa dhiphoo dhandhamuufis of qopheessuun dirqama. Akkuma gammachuu dhandhamuudhaaf of qopheessinu jechuu kooti. Gaafa akkasitti seennu abdiin kutannu abdii horanna. Kanaaf yeroo kamiyyuu jaalalaaf wareegama haa kaffallu. Dhugaanis jaandii jaalalaa irratti haa wareegamnu dhaamsa kiyya. Yeroo kamuu yaada keessan nuuf qoodaa. Horaa bulaa deebanaa. Gammeetuubis laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Xumureeraa Gammeetuubiidha. Oromiyaa Finfinneerraa.